Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni roobii kaleessaa galgala haasaa uummata biyyattiif dhageessaniin dhukkubi Iboolaa to'annaa jala waan jiruuf labsii sochii uummataa ugguru labsuun barbaachisaa miti jedhan. I want to reassure Ugandans and all residents that the government has got capacity to control this outbreak as we have done before. Mootummaan akkuma kanaan dura gochaa ture weerara kana to'achuudhaaf dandeettii akka qabu lammiilee Ugaandaa fi jiraattota hundaaf mirkaneessuu barbaada. Kanaafuu yaaddoon, rifachuun, sochii daangessuu yookiin iddoowwan uummataa kanneen akka manneen barnootaa, gabaa, iddoo waaqeffannaa fi kan kana fakkaatan haala hin barbaachifneen cufuun akka ammaatti hin barbaachisu. Gama kaaniin Ugaandaan weerara gosa Iboolaa Sudaanirraa maddeen du'a baay'ee yeroo gabaastu kanatti hospitaala keessatti leenjifamtoonni waa'ee fayyaa kanneen irra caalaan isaanii namoota vaayirasichaan qabaman hordofaa jiran hojii dhaabuudhaan mormiitti jiru. Kanneen shaakala tajaajila fayyaa irra turan kun akka jedhanitti vaayirasii lubbuu namaa galaafatuu fi dhiigni qaama keessatti akka hin kantarree fi akka yaa'ee dhumu godhu kanarraa of eeguuf meeshaan ittisaa gahaan akka hin kennamneef dubbatan. Ministeerri Fayyaa Ugaandaa haga ammaatti namoota 31 vaayirasichaan qabaman keessaa 6 du'uun beeksisee jira. Pireezidaantiin Federeeshinii Leenjifamtoota Fayyaa kan Ugaandaa Dr. Musaa Lumumba hospitaalichi keessatti kanneen tajaajila fayyaa leenjifamaa jiran meeshaan ittiin Iboolaa ofirraa ittisan kan dhuunfaan kennamu gahaan hin jiru jedhaniiru. Lumumbaan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin akka dubbatanitti doktoroota leenjiirra jiran kana akka of eegan gochuuf Ministeerri Fayyaa Ugaandaa dhimmicha hatattamaan akka laalu gaafataniiru. The issue of not having accommodation, so they stay in communities, which communities that have got cases of Ebola protection. Lafa jireenyaa dhabuurraa kan ka'e hawaasa keessa turu. Hawaasni dhukkuba Iboolaa ni qaba. Kanneen namoota dhukkuba Iboolaan qabaman gargaaruuf toora duraarra jiran kun of eeggachuu qabu. Warri sarara duraarra jiran immoo hojjettoota eegumsa fayyaati. Pireezidaantiin Waldaa Wal'aansa Fayyaa Ugaandaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Oleendoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti leenjifamaan tokko hojjettoonni tajaajila fayyaa 3 fi barataan waa'ee fayyaa tokko vaayirasii Iboolaaf saaxilamuu isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u yoo xiqqaate qondaaltonni fayyaa gameeyyiin 3 mallattoo dhukkubichaa agarsiisaa jiru. We have 34 interns in Mubende and we have less than 12 doctors employed on ground. Mubendee keessatti leenjifamtoota barnoota fayyaa 34 qabna. Kana malees doktoroota mindeeffamanii hojjetaa jiran lakkoofsaan 12 hin geenye achii qabna. Isaan marti al tokkotti dhiisanii yoo ba'an balaa guddaatu dhufuuf jira. Sababni isaas ifaadha. Ba'iin qorannoo har'a ba'e qabatamaan akka agarsiisutti qondaalli fayyaa gameessi tokko kan warra leenjiirra jiranii waliin wal'aansa baqaqsanii hodhu gaggeessaa ture Iboolaan qabameera. Hospitaala Mubendee keessatti barattoonni fayyaa hanga 104 ta'an vaayirasichaaf saaxilamuu isaanii kan shakkan ta'u Oleendoon dubbatanii jiru. Ministeerri Fayyaa Ugaandaa haga ammaatti barattoota waa'ee fayyaa leenjiirra jiranii fi hojjettoonni hospitaalicha keessa jiran Iboolaaf saaxilamuu fi vaayirasichaan qabamuu isaanii hin mirkaneessine. Dubbii himaan Ministeera Fayyaa Amaanu'eel Ayneboyna meeshaa ittisaa kan Iboolaa irraa ittiin of eegan ilaalchisee hanqinni jira isa jedhu san sobaa jedhaniiru. All the protective gear to safeguard their life is available, but like any other infectious disease, fear will be expensive. Meeshaaleen ittisaa kan lubbuu isaanii eeguuf gargaaran hundi ni jiru. Garuu akkuma dhukkuba daddarbaa kamiiniyyuu sodaan waanuma eegamudha. Vaayirasichi babal'ataa jiraatus Ministeerri Fayyaa Ugaandaa haalli jiru to'annaa jala jiraa jedhee garuu namoonni 3 vaayirasichaan qabamuun shakkaman kutaa addatti baafaman kan Mubendee keessaa baqachuu isaanii ni beeknaa jedha. Aangoonni akka jedhanitti ergasii as kun irra deebi'ee akka hin taane gochuuf eegumsi cimee jira. Weerarri Iboolaa Ugaandaa keessaa kun torban darbe kutaa giddu galeessaa Mendeebee keessatti yeroo jalqabaaf kan argame yoo ta'u ergasii garuu gara konyaalee ollaa ta'an Kiyeegwaa fi Kasaandaatti babal'ateera. Manneen barnootaa magaalaa Kiyeegwaa keessaa
tokko tokko barattootaaf eeggannoo gochuuf jecha torban 2 cufamaniiru. Kaampii yookaan mooraa baqattootaa Kiyeegwaa Kiyaakaa 11 irraa gabaasni jalqabaa weerarri Iboolaa mudachuu mala jechuun kan dhufe yoo ta'u, kunis kaampii namaan guutame keessatti saffisaan babal'achuu akka danda'u oduu sodaachisaa uumee ture. Garuu qorannaan gaggeeffame weerarri Iboolaa kaampii sana keessa akka hin seenne agarsiise. Mubende keessatti namoonni Iboolaan qabaman akka jiran ega mirkanaa'ee booda dhaabbanni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR bakka qubsuma baqattootaa seenuu irratti to'annaa jabeessuuf tarkaanfii dabalataa fudhateera. Ugaandaatti bakka bu'aan UNHCR Maatiiw Kirinsil akka jedhanitti we stepping up some assistance programs that had been curtailed due to lack of funding since July. That is procurement. Sagantaawwan gargaarsaa tokko tokko kanneen sababa hanqina maallaqaa ji'a adoolessaa irraa eegalee hir'ifamanii turan cimsaa jirra. Sunis bittaa saamunaati. Ana waliin walii galtu taanaan kun tamsa'ina Iboolaa to'achuu keessatti bu'uuradha. Ugaandaan maddi weerara Iboolaa kun gosa vaayirasicha Sudaan ta'uusaa haga ammaatti adda hin baafne. Gosti vaayirasii Sudaan kun isa gosa vaayirasii Zaayir caalaa kan hin mul'anne yoo ta'u, yeroo ammaa tallaalii bu'a qabeessa ta'e hin qabu. Ugaandaan yeroo dhumaaf bara 2019 weerarri Iboolaa ishee mudatee tures gosa vaayirasii Zaayir ture. Weerara vaayirasii gosa Sudaan yeroo dhumaaf bara 2012 Ugaandaa mudachuunsaa gabaafamee ture. Gara mata duree lammaffaaf har'aaf jennetti innaa deebinu dhaabni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n dhukkuboonni daddabroo hin taane waggaa waggaan namoota miliyoona 41 ajjeesuu jechuudhaan akeekkachiise. Kunis addunyaa irratti du'a dhaqqabu hundumaa waliin wal bira qabamee innaa madaalamu harka 74 waliin gitu. Lisaa Shalaayin Jenevaa irraa akka gabaasteetti dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaasa addunyaa laalchisee haaraa baasee akka agarsiisutti dhukkuboonni hin daddabriin kun yeroo ammaa addunyaa irratti dhukkuboota daddarboo caalanii namoota ajjeesuudhaan sadarkaa olaanaa qabatanii jiru. Namoonni umriin isaanii waggaa 70 gadi ta'e kanneen miliyoona 17 ta'an waggaa waggaan dhukkuboota daddabroo hin taaneen yeroo isaanii malee du'uu jedha qorannaan kun. Dhukkuboonni daddabroo hin taanee fi hedduminaan nama ajjeesan kun dhukkuba onnee fi rakkoowwan ujummoolee dhiigaa yoo ta'an, ittaansees kaansarii, dhukkuba hafuura baafachuu yookaan argansuu, yeroo dheeraa turuu fi dhukkuba sukkaaraa ta'uun ibsameera. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti daayirektara waa'ee dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarree ka ta'an Beente Mikkelsen akka jedhanitti dhukkuboonni kun ittifamuu danda'u. Every 2 seconds, someone under the age of 70 is dying from an NCD. And many people don't still realize. Sakandii lamaan namni umriin isaa waggaa 70 gadi ta'e dhukkuba daddarbaa hin taaneen du'a. Kana malees du'a yeroo malee mudatan kana keessatti harki 86 biyyoota maddi galii isaanii gadi aanaadhaa fi giddugaleessa qaban keessaa an raawwatamu ta'uu uummanni ammallee hin hubatan. Kunis dhimma walqixxummaa fi misooma itti fufiinsa qabu akkasumas fayyaa akka ta'u taasiseera. WHO'n du'a ittifamuu danda'an kana keessaa harka caalu sababoota balaaf saaxilamaniif ijoo ta'an 4 komata. Dhiibbaan dhiigaa balaa guddaa akka ta'e ibsuudhaan addunyaa irratti ga'eessota biliyoona 1.3 ta'an rakkoo kana keessa akka jiran hubachiise. Mikkelsen akka jedhanitti namoonni baay'een haala lubbuu namaa galaafachuu danda'u kan akka qaban hin beekan. Kanarraa kan ka'e wal'aansa lubbuu isaanii baraaruuf isaan barbaachisu argachaa hin jiran jedhan. If people had access to health services where they could get their blood pressure checked and get support to manage hypertension. Namoonni tajaajila fayyaa lafa dhiibbaan dhiigaa isaanii itti sakatta'amuu fi dhiibbaa dhiigaa to'achuudhaaf deeggarsa argachuu danda'an yoo argatan waggaa 8 booda jechuun bara 2030tti dhukkuba onneetii fi dhiigni sammuu keessatti dhangala'uu mudatan gara miliyoona 10tti hiiqan ofirraa ittisuun hin danda'ama. Sababoota balaa gurguddoo geessisan biroon kanneen akka nyaata fayyaaf hin taane fayyadamuu, tamboo xuuxuudhaa fi dhugaatii alkoolii kan industiriidhaan beeksisaa fi gabaa dhiyeessaniin dhiibbaa guddaa itti geessisan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti
biyyoonni tarkaanfii fudhatama qabuu fi hojiirra ooluu danda'u biyya isaanii keessatti hojiirra oolchinaan yoo xiqqaate waggaa 8 booda jechuun bara 2030tti du'a namoota miliyoona 39 hambisuun ni danda'ama. Warri tamboo xuuxu dhaabanii sochii qaamaa yeroo gara yerootti dabalaa nyaata sirrii ta'e nyaachuudhaan akkasumas dhugaatii alkoolii hedduminni isaa giddugaleessa ta'e qofa dhuguun jireenya isaanii irratti waggoota dabaluu akka danda'an ibsee jira. Kanumaan qophii fayyaa kanarraa xumuraa torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti. An Jaalannee Gammadaati.